Tenemos que tirar tri. Yo pasaba tu padre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi daawwattoota hayaatu hundi keessan jala jirtu baga jiraattan jirra. Samooni kan akkuma beekamu haala wanta tokko tokkootiif xiqqoo isin fuula keessan dura dhabamee ture. Alhamdulillah rabbi galanni haa ga'u guyyaarraa deebi'ee dhufee jira. Amma immoo obboleeyyantii ganama naa bilbilaniitiin bakka akka sa'aatiitiin bahuuf hin deemaa jedhanii amma immoo isaanuma sarpiraayiz godhee qulfiin qaba waan ta'eef suuqii keessa jiranii gara naanii jechuudha. Suuqiin dhufeetuma banadhee seenee mana keessa taa'u jira. Waayee isaan dhufan ta'amee ka waliin ilaallu ta'a hagam mana tokkoyyuu namni quba qabu hin jiru. Mufaaja'aa isa afaan arabaatiin jedhan san namoonni afaan arabaa beektan hin beektanii waan ta'eef gammachuutiin gahaa tokko jechuudha. Waan akkasiitiin isaan godhuu barbaada sarpiraayiz isa jedhamu san. Kanaafuu ka waliin ilaallu ta'a isin warroonni koomentii garaagaraatiin rabbi si haa baasu rabbiin si hojjaa jiraatu si hojjaa ta'u jettanii warroonni koomentii babbareedaa naa barreessaa turtan hundi keessanuu galatooma ulfaadhaa dhugaa rabbii laphee kiyyarraan isin jaalladhaa. Kanaafuu mee gammachuu obboleeyyantii akka waliin ilaallu ta'a haga dhumaatti viidiyoo kana nufaana turaa isiniin jedhaa fayyaa ta'a. Dhufaa jiranii. Diwan. Yo, kasati menjadi. Kasati. Kilut. Kasati beli bomba. Kasati. Kasati banyak nih. Icung kasati rayo aci tergolong gue kita memang tidak pernah membahas ini. Fashion. Oh, Mana? Ganam magana afar rabbitiin alhamdulillah jechuun arintum eegabe ture jiraayu. Fashion. Kana wasa alama bayeeshu. Ma. Naa Saati gasiti. kota saati nanti nih saati saddeet irratti kootaraan jenna. Cuma maal ani kun beekani nama siin kun barbaadu nama xaarsuun barbaadu leedha. Ya nanti ya itu sih kas mama ya kan. Maalin? Kas mama. Wah kia benar. Waan guyyaa lamaan kanaan keessa ture amma rabbi beekaadhis maal matas mama. Wanda iriyan kena kolfe. Firaashii fiduufi jenna sirri firaashii fiduufi eegdana. Namni. Maal shaggaa wayii dalageetiin ni ameeka dura qara ka fidduu firaashiidha jedhe. Namni eeguu Ani si amanuu illee hin dandeenye dhugaa lapheen akkundee jirti. eega kolfe eega onnaa jedhe jechuun uumamaa itti Sitti tolee tolee gammadee jiraayyuu. jireenya bareedduu keessa jirutti fakkaate uffataayyuu akka gaafsan ittiin hidhamee jira nuun jijjiirannee yoo akka gaafsan fuudhanii bakka dalagaa irraa dada uffanni nuu ka'udoo ittiin ciisu caccabee siin jedha waan dubbatanii jira tursiin irraa gadhiise akkasumaan dirqama Kiyya bannaata amanuu hin dandeenye. dirqama osoo mana kiyyaan gorre isin dubbiseetiin ofirraa deemadeetiin as gore Fashion. kanaafuu waan akkasiitii galatoomaa ulfaadhaa isinillee baay'ee na wajjin qabu jirtanii Wayii kiyya bannaan. ani sirallee daa'imatti boottana garaana nyaata. Yaada bootti yaada bootti camlaaqaan ante qal'aan itti camalleetti si fakkaata si faana si tokko kun si tokko kun si duu maa kubisee si nama. Maal ni jaamaa kiyyaan jaamu qaba. Kaameraallee waraabuu jira. Arbaake. Mufaaja'aa keessan akka gammachuu keessanii daawwattoonni keessan Maatoo museenti man. turee bara daqiiqaa kudhanii illee taatti qoosii. Reef gabayaan na caccayeeti bee ta'anii ka'uun isii deessu. Akkasii daawwattoota keenya kabajamoo baga jiraattanii jira jirtu sagantaan keenya guyyaa Banaatiin galateeffa'u isaamme. qaataa isaa Namoonni cinqaman uummata gaarii uummata akkanaa uummata bashaayaa kana wallaahi akkati isaan namatti tolan wallaahi galatni keessan jaayina firdoos walla birahmaa isin jedhu rabbiin gaan isin galchee jiru biyya teenyaa kanas isin haa argisiisu jedha wallaahi kiyyaa hiyyaanne daa'imattiin immoo na rakkistee situu akkana godhe situu ka'oo kaan yoo ati jirtu si aarsitu yoo ati xiqqoomzoor jette maraatuuf taati. akka kana daawwattoota keenya. Mee maal fakkaata? Jechuun waasii kana isii ta'e namicha kaleessaan qaba. Kamatti gaafatama. Itti gaafatamuma keenya waasii ta'e amma namicha barbaadu jedhanii. Ishii namicha kam goota amare? Namicha warruma laayee barbaadna gaamaa godhare warra. Namichi gaafa duraati gaafa filaan isaa waan qabsiise.
isa qabsiisi maan jedhanii oduu waasii taatuuf birriin kun akka kuma bashan jechuun maxaanatti rakkisaan beekta jechuun maan qabsiise nama bar inumaayyuu namnummaa waasii namaa ta'uu ban nama karta filaabii qabu malee hin danda'amu. Akkasii immoo ta'uu baate jaartiin isaa buqqee isaa akka beektare gana ammaacha itti malee maayilyoota hin beekan. Ganaa barbaanne miidhagdii argamaa daawwattoota keessaa isinillee waa'ee nu godhaa jajjabeessaa namicha kana bakka inni jiru. Suuqii afaqaa jiran mee deemnu bu'u. Bakka inni jiruun finnaa rakkoon takka hin jiru jajjabaadhaan jajjabeessaa homaa rakkoo jechuun qallaan wanni martuu salphaa. Eeyyeen du'aayoonni guddaan du'aayimmaa wallaahi du'aayoo wanni rabbiin guddaa jechuun beeyta waan tokko irraa hidhamtee mana keessa teettee maal ta'ettee yaadurra. Eeyyeen gadi baateeti irra murteessan. Gadi baatee yoo falmii kan kee geessite waa tokko irra geetta malee mana keessa taa'ee namni furmaani namni fixu tokko illee hin jiru. Furmaanni yoo dhufe aluma baaniituma kan maalaatiin yoo sochii godhanii tattaaffii godhan furmaanni argama malee karaa biraatiin furmaanni akka hin argamne irra walii galleetiin bahee akka kanaa homaati. Yoo rakkoollee jiraate kan iddoo gurguratta malee kan kee iddoo bareedallee iddoo murteessallee mana bareedas waan ta'eef mana damakkalaa malee wanna biraa rakkoon biraas birriillee yoo ta'e waan agasii numa qabna. Gin immoo birriin kun osoo abbaan biraa kan nyaate jiru kan biraa akkamiin baasee kafalaa jechuuf inti qonna inni malee inni waan kanarra illee nageessu hin qabu. Warri birrii immoo naamananii fuudhanii harka waasiitiin akka kennan akka isaanii gaafatanii isaan illee yoo dandeette nuu kafalii yoo dandeette isa gaafadhu bakka argitetti isa seeran dhiyeessi birrii kennan. Nuu galchi yeroo sii kennine nyaanjaan haa ulfaatanii haa galatoomanii namoota yeroo dheeraa wajjin hojjetaa ture waan ta'eef agana kabajaa naa godhanii osoo akka isaaniitti yoo xiqqaate guyyaa takkatti yoo akka achi keessa buluun barbaadanii eega achi keessa seenan immoo xiqqaate waan garaagaraatiin. Booyu jechuun namni islaamaasii sii ta'uu nama waraqaa eenyummaa iddoo ati jiraattu kana qabu mitiiree naachuun nama rakkoon hin jiru namoonni kennaa as jiranii naannoo fagoo jiranii. Innaan bakka uummata akka rakkumaan takka hin jirtu. Inni nu caalaa barri si caalaa nama hedduu beekaa barri nu beekaa. Maaltu si cinqaa waan rakkoo hin jiru naan jedhanii na jajjabeessan malee qaallaan ta'uu jira. Akka amma bari bilbilee maatii. Maalgoota bilbiltaa amma beektaa tokkoffaa mana sirreessaa keessa ol seente dafteellee hin baalle yoo jette uuma garaagaraatiin takki immoo itti gaafatamaan bakkitoo sanii itti gaafatamaan mana murtii sanii dhabamuu danda'a takki waanuma garaagaraatiin achi keessatti malee ani silaa guyyooma sana akkuma seene galgaluma san baay'ee ture. 48 nama lallamaa miti daqiiqaa keessa. Innaa kana waan ta'eef sa'aatii lama jechuudha. Innaa kana waan ta'eef daawwattoota keenya kabajamoo nu jiraadhaa fayyaa ta'a galatooma ulfaa dhaayaatiin naa jajjabeessaa share like subscribe godhaafi. Isinillee yoo anillee sooshaal miidiyaa kanarraa dhabdu isin waliin koomentii keessanii haasawa keessa waan garaagaraatiin isin wajjin bashannantii akkasii nu jajjabeessaa fayyaa ta'a isin. Isin jaalladha ishee. Ani dhugaa isaan anaa fi nama addaati. Akkatti isaan na jajjabeessan dhugaa ani maal jedhani akkasitti immoo jikiyyaa dhugaa annatti zooree dubbilleen immoo akka tasaa taatee akka tasaa qaqqaawwannuma tasaa taateetiniin. Ana baay'ee nana jedhee wallaahi hordoftoonni kiyya nama baay'isaan dhugaa rabbi umurii isaanii haa dheeressu rabbi yaadaa muraada keessan isinii haa guutuu rabbi nagaan gara biyya keessanii gammachuun warra fe'atee bareedee gammadee isiniin galu isin haa godhu.